يكو شميتيا هرمايا هرمايا هاي هاي هرمايا jirtu hordoftoota keenya warreen daawwattanii fi akkasumas nu hordofaa jirtan chaanaala Harootek irratti har'aas akkasumatti mariilee haala yeroo irratti waan takka waliin mari'achuudhaaf asitti argamne jirra. Akkasumas warreen waliin mari'annu keessummaan keenya irraa kan asitti argamu obbo Abdul Malik Jama asmaa wal barnoota gaafii fi deebii ibsa haala yeroo irratti wal qabsiisnee waan tokko waliin ibsuudhaan waliin irratti mari'anna. Haala gaariichuu gisee yennu haala biyyattiin teenya keessa jirtu wal qabatee ammas haala sabni keenya biyya keessaa fi biyya alaatiin qabsoo godhaa jiru kana wal qabatee silaa'oo haalli amma keessa jiru rakkisaa fi muddamaa waan ta'eef kanaaf maal jirtii biyyi teenya maaltu furmaataa fi akkamii yoo taane mootummaa kana firraa fonqolchuu dandeenya kan jiru fi akkasumas mootummaan Dr. Abiy kun haalli itti deemaa jiruu fi adeemsi inni fuuldura qabatee deemu kun akkamii waan jiru qabxii takkaa filame irra wal mari'annaa asumaan gama keenyaan nu wajjin turtii gaarii isin jedha. Okay. Bareenka galatoomi. Amma gaa wanni xiqqoo irratti wal mari'annu gaa dhugaadha haala yeroo ammaan tana namoonni agarraa nu beeynaas ni dhageenyaas. Haalli deemu jiru kana mee haalli mootummaan ammaan tana ittiin deemu jiru kuni fooyyoo haadha jettee yaadamoo akkamii mee akka mataa keetitti gaa bareentoo haala gartee amma deemu jiru kanarraa mootummaan qabsaa'ota hidhee ajjeesee kaanis mana hidhaa guuree lubbuutti fiduun kuni furmaata naa fida jedhee yaada inni furmaata naa fida jedhee yaadee akkana godhu jira. Mee akka keetitti wanni kun furmaata ni taatee keessaa. Dhugaa gaafii kee waan bareedaa gaafatte gaafii bareedaadha. Wanni jechuun barbaade asitti gara duubaatiin si dabarsuu barbaade gara waggaa 27 irratti maaras keenya kan jiru gara duubaas deebisuu barbaade gaafii keetiin seenuu dura. Okay. Maaliif yoo ta'e wanni amma itti deemaa jiran kuni adeemsuma duraan sirni wayyaanee yookiin TPLF ittiin uummata keenya gooraa doorsisaa ajjeesaa fi hidhaa tureen bifuunsanii wal qabatee waan deemaa turedha. Waan abbaan ilmoo waan abbaarraa dhaalteen bakka geessu yookiin akkuma jedhamu sanitti jedhu kunis barumsa warreen sanirraa fudhatanii uummata keenya kaan ajjeesu kaan doorsisuun akkuma baratametti paartiilee mormitoota warreen siyaasaa hidhuun kaanis dhabamsiisuudhaan kaanis irratti ukkaamsuudhaan sirna isaanii yookiin lafa qabsiisuudhaaf tattaaffii godhaa jiran sanitti isaanis har'a bifuma san fudhatanii haaluma saniin diraama kaleessa hojjetamaa ture saniin bifuma saniin uummata kanarratti hojjetaa jiran. Maaliif namni ofitti amanne tokko wannummaan paartiilee siyaasaa paartiin Oromoo keessaa qabdu yoo ilaalle jijjiirtuun silaa'u warreen isaaniin dorgoman jedhanii silaa'u irraa shakkan abaabomaa fi kaafaa'udha. Kan silaa cimaa jennee biitti jechuudha biyya keessatti eegamu. Warreen akkanaa kana bifa kamiin firraa qaqqabuu qabaa uummata kana akkamitti jala bulchuu qaba kan jiru mootummaan kun istiraatiijii mataa isaa baafateeti. Baafatee uummata kana cabsuudhaaf yookiin jala bituudhaaf paartiilee isaan biratti fudhatama qabu. Kan silaa uummanni san dhahuun dirqama itti ta'e jira jechuudha. Kaan hidhuudhaan, kaan mana hidhaatti dabarsee ukkaamsuudhaan, kaan ajjeesuudhaan, kaan reebuudhaan, kaan dararuudhaan, kaan hanga biyyarraa bootte jechuudha. Maaliif kuni qeerroleen warreen reebamanii miidhaan garaagaraa irra gaanis ni jira warreen deeggartoota isaanii ta'e. Deeggartoota isaanii bira kutanillee waajjiraalee isaan aanaa irraa qabanitti illee waajjira abaabaa haa ta'u kaafaa haa ta'u waajjira isaanii keessa deemanii liistii maqaa miseensota isaanii fuudhanii uummata doorsisaa jiran jecha. Kuni maali ofitti amantummaa dhabuudha. Mootummaan yeroo madee waan isaan egaa mootummaan paartiin isaan moggaafatanii deemanii paartiin bilisiginnaa jedhanii yookiin badhaadhina afaan Oromootti egaa isaan moggaafate jedhan kana uummata kana akkamiin fudhachiifnaa yoo jedha kana karaarraa meessine malee akkamiin fudhachiifnaa waan jedhu ofitti amantummaa waan hin qabneef jarreen kana warreen sagalee dhageettii hawaasa keessa qaban paartiilee kanarraa warreen hawaasa keessatti dhageettii qaban isaan ukkaamsuudhaan dhabamsiisuudhaan deeggartoota isaaniitis kaan hidhuun kaan ajjeesuun kan fudhatanii kan isaan fudhate kan isaan deeggaratu isaan deeggaree yoo jara kana karaa raamisan malee uummanni kun fudhatu waan jiruuf istiraatiijii san qabatanii itti deeman. Istiraatiijiin kun asirratti illee dhaabbatu. Amma isteeppiin isaan irra jiran paartiilee siyaasaa eegee diiganii kaanis
ajjeesanii kaan isa ukkaamsanii ficaasan booda gara abbootii amantaatti illee ni siqan jeeti akka mataa kiyyaatti giziyyaatti. Warreen abbootii amantaa bifa amantii musliimaa fi kiristaanaatiin waan kan ilaalcha keessa galchuudhaan mootummaan istiraateejii sanillee ni qaba jeetiin adda adda. Maaliif warreen abbootii amantaatis dhawee haanis hidhee haanis kan sirna isaanii san hayyamee fudhatee bifjala bituudhaaf waan karoorfatee qabu jechuudha. Hangasitti waan dhaabbatu miti sirnichi isaa hanga lafa qabsiisutti dhukkuba koronaa kana sababa godhachuudhaan istiraateejiin isaa deemaa jiran waan asit dhaabbatu miti akka mataa kiyyaatti akka ni yaadu. Akkuma inni jeesanitti uummata Oromoo waggaa 1100 booda deebisaa kan jiru mirkaneessaa jira jechuudha. Kana uummanni Oromoo kamiin laala? Qeeroon Oromoo tokko kamiin laalti? Si gale? Amma kana keessa gocha kana raawwachaati ashaara magariisa jechaa jiran. Ashaara magariisa isaan jaanii amma miidiyaatti hin dabarsan. Shamarran malee dargaggoon hin jiru. Maal? Shamarran malee dargaggoon hin jiru. Bizee gartuu shamarran gaara keessa deemee qotee dhaaba. Hojii dhiiraa jechuudha. Maaliif qeeroo baqachiisan dargaggoota baqachiisan manguddoowwan hidhaa jirti. Qeeroon hanga tokko hidhaa jira. Bifa kanaan mootummaan akkamiin galma ga'e? Danda'u mootummaan kun sirna isaa labsachuudhaaf yookiin istiraateejii isaa nama qabsiisuuf siyaasa isaa fudhachiisuuf maal godhuu qaba? Hawaasa hojii isaan barbaadaniif gaafiin uummata Oromoo tana jee hanga ammaatti deebi'amtee waan jiru natti hin fakkaatu. Kamataa biyyaa. Gaafiin Oromoo tana takka lama jee yoo kan deebisi taate uummanni garam deema? Gara diinaatti sirraala. Sigale? Sirna sanii waan if uummanni jaalatu hojjechaa deeme uummanni keenya isa jaalachaa deema. Hojiidhaan malee Oromummaa safaan qofaanii mitan Oromoo hojii asirratti beekuun hin yaa'ole. Waliin nu kan yeroo tokko Oromoof hin hojjenne bu'aan qabu. Sigale? Uummata keenya ifirraa achi dhiibanii saba tokko ifi qabanii sirna saba sanii yoo leellisuu ta'e namni adurree fi hantuuta mana tokko keessa jiraachuu hin danda'u. Sigale takki adurrumaatu mootee hojii jiraata takki ammoo hantuutuma santu mootee hojii jiraata jechuudha. Hantuuta adurree mootee illee dhageenye bifa sanii jiraata namni wal eegaatuma deema malee sirna sanii fudhatu duutitti fufti namni biyyaa baqachuu itti fufa kaan isaanis hidhuu itti fufanii adeemsi isaanii lafa qabachuudhaaf yeroo itti fudhata jechuudha. Kana waan ta'eef akka yaada kiyyaatti kana fakkaata garuu adeemsi isaanii kun sirrii miti jedhee yaada. Bareedaadhama bareentoo galatoomi. Mee guddisuu osoo hin ta'in mee akkuma ilaalcha keenyaatti xiqqeessinee yoo kan laallu taate amma fakkeenyaaf ati maatii qabda ta'a ilma dhiiraatii fi intala dhalaa qabda. Mirga isaan kanaa walqixa eegdeetii iddoo ilmaa kana guddifattamoo yookaan intala dhalaa irratti hin barbaadu isiin dhalaa jettee mucaa dhiiraa qofaaf fedhii isaa guuttaati akka mataa keetitti. Dhugaadha ilmaan kee faamilii teeti maatii teeti dhalaa fi dhiira ta'us kennuudhaatii fi haadha warraatiif dabalatee siif bakka sadii hedduu isaan sadeenu ija bitaatii fi ija mirgaati faamilii ta'e gadaadha sirratti nam tokko jechuu isaan sadeenu. Kana jiraachisuudhaaf ati dirqama sarra jira. Dirqama san yoo nageenya jiraate jiraachifta. Yoo bilisummaa mataa keetii qabaatte jiraate jiraachisuu dandeessa. Yookaan mootummaa keetii jiraachuu rakkoo. Mataa keetii jiraachuu rakkoo. Dubbamma saniifuu mootummaan Itoophiyaa kun ammaan tana sabaa sablammoota nuti dhimma xiqqeessinee akka hawaasa takkaatti deebisnee ilaalle kana inni dimokiraasiidhaan hin bulchu jira jee gizeenii fi saba tokko ol qabee saba tokko cunqursee akkanatti deemu jiru kuni dhumaatii fi gamni dhumaatii fi hidhamuun saba Oromoo qofarra raawwatamu kuni bulchiinsa fuula isa duraan ceesisa moo akkam godheettee yaadameeti? Dhugaadha haalli ammatti jiru kun ceesisuu dhiisiitu isaan taasifachiisu. Akkuma walli isaan ajjaaluu keessanitti tokko du'ee tokko nyaatu wal gaggalaafata taatee waan san. Fayyaa ta'u. Namni meeshaa rasaasa afaanii qabateefis harka qullaa qabateefis iddoon deebiin namni namaa haqa isaarratti duun jira. Arraas ta'ee gabaa sirna dabarsan waggaa lamaan durattis kan buusee wayyaanee yookiin TPLF uummanni keenya harka qullaanii balloleetii miti. Barataan keenya qalamaa fi daftara qofaadha. Hawaasni keenya akkasumatti harka qullaani. Qeeroon teenya harka qullaani, qarreen teenya harka qullaani, diina dura dhaabbatanii lubbuu nama meeqaatti dhabameeti. Arra bakka san isaan bu'anii kiiloo seenan. Sigalee waan dabarsanis booda deemanii yaadachuun gaarii. Eenyu isin nu geessa? Qabsoon san qabsoo uummata Oromooti. Qabsoo sabni biraa keessaan qaban harka. Ilmaan Oromoo irra wareegame. Kana jaalatanii jibbanuu ni jenna. Saba biraa fi qabuudhaaf maarree faannoo zurmaa jinni isaan jaantuni gaafa Oromoon irra dhumu tokko jiru. Uummanni keenya gaafa irreechaa 17 keessa nama 700 oltutti dhume. Nama 700 jaamale sana waliin dhume lubbuun nama keenya. Mister Home. Sigalee addunyaa illee ni beekti. Uummanni Oromoo miidhamaa akka ta'e jechuudha.
Sigale. Sankee sasanitti dhaabbanne namni keenya hidhaa fi dararaalee itti fufaa ture. Haalli amma isaatti deeman kunis akkasuma. Ammoo haalli amma isaan keessa deemaa jiran kun waa wayyaaniin hin goone godhaa jiran. Abbootii qabeenyaa ta'e teenya. Waan nuti takkaan arginu. Waan takkaan arginu abbootii qabeenyaa keenya laamshee sun diinagdeedhaan Oromoo dhahuudhaan jala bituudhaan. Sigale akka yaadi gaafa dura dhufte qubattee istiraatiijii isaanii lafa qabsiisanii deeman. Hanga namni jiraachuudhaaf fi gabboodhaaf mataa isaatiif illee wallaalee jechuudha. Nama kana abaawoodha kaan oona ijaanii hidha guuruudhaan uummata keenya afaan faajjeessanii gara warra wallaalee uummanni keenya akkuma rabbiitti oollee bullaa firaa jedhee jiraachaa ture sanitti bifa sanii deemaa jiran jechuudha. Jarri kunis sigale. Silaawu TPLF fudhattee baate sirna waliin baqeessa isaanii bilisiginaa jaamaan fudhanneef isaanuu ni beeka. Sigale muratanii bahanii waan isaanii jaallee dhabaniituma itti dhiisanii Oromoo caccabsu seenan sigale. Warri kun ammoo warri Oromoo diina godhatee saba biraa fira godhatee irra wajjin Oromoo duulaa jiru kuni filmaata kanatti adda baate. Sigale filmaatas deemu hundi keenya sigale. Warra nutis jibba abiyyi bar nuti hojii isaa jibbine malee jibba abiyyi akka nama tokko jibbaa hin qabnu. Akka dhuunfaatti. Oromoo haa ta'u bineensa haa ta'u akka nama tokko ni jaalladha. Jibba isaan qabu sirna isaa jibbine malee. Sigale. Garuu tahee warri arra gara abiyyiitti Oromoo duulu kun boru gaafa filmaanni dhufe adda baate hundi. Yeroo filmaataa sanitti paartiin Oromoo silaa olaamshoo itti namni isaan dorgomu jiru. Akka mataa kiyyaatti beekan. Hunda ficaasee gamaa gamanaan danda'ee kaan mana hidhaa guuree kaan biyya baasuuf karoorfatee jira inni mataa isaa. Namni isaan hawaasa keessatti dorgomuuf akka hin barbaadanii filannoo isaaniis akka waan gaggeeffataniif warreen gaafa san abiyyi wajjin paartii tanaa wajjin uummata kanarra duulaa ture gaafa filmaataa naannoo ofii barbaadan sanii argachuun baanne isaanis diina itti tahanii garuu isa gaafa sangaa wanti adda baatiin ilaallaa amma immoo haalli amma itti deemaa jiru Oromoo camiinsa lama keessa jira. Camiinsi tokkoon siyaasaan cabnee jirra. Halamada diinagdeen abbootii qabeenya Oromoo laamsheessu jira. Abbootii qabeenyaa hunda laamsheessu jira. Abbootii qabeenyaa hunda hidhaa jira. Abbootii qabeenyaa keenya hunda waliin qabaniiti warreen manni irraa gubate san kanneen jechuun saba biraa tahan san gargaaruu qabdanii maallaqa gana dirqiidhatti. Taninnaati yaani gargaaraman waan nuti isiniin jenne godhuu qabdanidha. Duuba isaantu mootummaadha. Mootummaan san uummata san gaddaafu qabu isa. Nuti dirqamni uummata san gaddaafu qabnuuf maali? Naa gubeerra. Fayyadee rakkoo waan kanaa waan gaarii yaadachiiste as keessatti san mootummaan kun waan kana numa dhageenya dhugaadha. Waan dhugaa jira. Uummata Oromoo qofaan akkas jee maallaqa kafaluu qabna jechuudha. Hanga immoo saba hundaan jechuudha. Wanni kuni naannoo san namni jiraatu Oromoo. Sabni san baay'inaan jira. Sabni san hundi jiraatu magaalaa keessa. Sigale ni beeknaas uummanni sabaa sablammii hanga Oromiyaa keessa jirtu ni beekama. Wanni san iddoo irra gaggeeffamtes naannoo hunda irratti miti. Iddoo tokko tokko irratti wanni irra gaggeeffame. Sigale waan kana ammoo waan qeeroo godhanillee jee yaadu qeeroon kanaan dura qabsoo godhaa turte muuxannoo waan qabaniif ni godhanillee jee yaadu. Sigale amma immoo humni badii kana keessa kan mootummaan ifi sossoosu jira. Humna badii ofii sossoosanii waan kana raawwachiisanii sabaa sablammii waliin naquudhaaf isaanii milkaa'uu dinnaan har'a dirqama waan kana godhuudhaaf uummata Oromoo irra deebisanii hatta bakka isaan jiranitti illee deettanii gaafachuu qabdanii jaanii bar Dr. Alamuu Simee tokko fa'aa waliin qabee uummata bakka isaan jiranitti deettanii gaafachuu qabdanii uummata mana irraa gube. Uummanni kun rakkoo waliin rage rakkoo uummanni Oromoo irraa gubatee jira. Isaan qofaa miti bara. Kan namni yaadate jiru. Uummata keenya irraa gubatee jira. Kana yaadate jiru. Isaan shanyii maaliiti? Kun shanyii maaliiti ka gaafatu walola qabanii? Dhageenya saba sanii wajjin walola qaba Oromoon dhageenya nuti. Sirnicha sanii wajjin yoo taate walola qabna malee nuti. Saba tokko wajjin walola hin qabnu. Sabni saniis gaafa nuti uummanni keenya miliyoona tokko ol naannoo Somaalee irraa buqqee dhufe san sabni xixiqqaan akka Silxee fa'a ni yaadata. Naannoo Adaama warreen qubate gargaaraa turan. Saba Salaamaa wanni isaan irraa qubatan jaanii uummata keenya xixiqqoo jiran kun faacinaa dhaabbatee gargaarsa hangana isiniif inni maqaa keenyaan jedhaniitti kana takkaan dhageenya. Warra dhumaati Oromoo farsoomi sanii. Duraanumarraa abbaa sanitti abbaa isaanitti aawoo fi sigaleedhaan lafa teenya irratti ilkee itti baase jecha lafti Oromiyaa jechuudha. Warra santuutu warra sirna san duubaa dhiibaa jira. Uummanni keenya alaa fi keessan iyyuu jirus sirna san qolachuu jira malee jibbaa biyyi sirna san jibbansa qaba. Biyyiin sirna san duubaan hojjetu jira. Qallatee nu seenee jira.
Sani jibba saniiti malee nuti saba tokkoof jibbaan qabu Oromoon lafti akka Oromiyaatti sabaa sablammee hammattee jirtus Oromiyaa Itoophiyaa keessaan jirtu. Itoophiyaan jaalsan Oromiyaa jechuu dandeessa. Kanaafuu mootummaan kun adeemsi amma itti jiru kun uummata jalatti bifa kanaan bituu hin danda'an. Kaan ajjeesanii kaan hidhanii kaan gaara keessa qalanii akka ittiin fadhan godhanii maqaa shaneetiin irratti dhaadachaa maqaa shanee irra maxxansaa ummata kaan goolaa kaan akka fadhan godhanii hidha guruun qabsoodha finiinsa malee aslan wanni booda deebisaan jirtu. Kana gochuudhaaf yoo danda'ame gaafii uummataa dhaggeeffadha. Gattaa uummata mari'achiisa. Uummanni keenya gaafii akkam nu gaafate. Abiyyi mandula jira gaafii waggaa 40 dura ofirraa dhiisaa jira. Haa ta'isu. Uummanni Oromoo gaafii kam gaafachuu jira gaafii abbaa biyyummaa gaafachuu jira warra duraas. Amata ribbaa jaltama. Gaafii san oduun deebisiin akkamitti akkasii. Muummichi ministeera akkamitti akkasii. Hinjoo gaafiin Oromoo adeemsaan deeffamuu qabu. Waan tokko hammaan gammaatti godhamee hin agarre Oromoo. Oke, galatoomii ibsa nuufan nu kayte Birento tan wajji wal qabatee xiqqisho waan irra nu dabaltu asirratti yaadachiisa. Gaafa duraanii san duuba gaa Dr. Abiyyi fi obbolummaan Faanis amaanaaf fuudhanii turan. Gaafa dura dhufanii biyya fudhatan san jechuudha. Biyya qabatanii uummata seenanii waa hundanii goonaadhaan duyda balleessinii qabnaadhaan uummata kijibuudhaan fudhatanii deeman. Duuba kijibni suni gaafiin uummataa suni takkallee bakka hin arganne dubbiin kijiba taatee jechuudha. Abiyyiin garuu deemsaan ilaa arraan tanaa itti as dhufu kana waan sana akkan godhinii fi akkan godhu jiru bichaa addaan nu baasu jira. Obbolummaan ho'isa qote. Dhugaa asirratti gaafii waan bareedu kaaftee gaafa dura isaan uummanni keenya kursii Abiyyi jala qabanii biyya keessaa fi biyya alaatiif illee deeggarsa Abiyyiitiif hiriira ba'aa turan. Haasa'in nafxanyaan Abiyyi arrabsaa turte. Uummanni keenya deeggarsa si ba'anii si galee isa deeggaraa turan. Galata qaban silaa isa biraa. Si galee maaliif waan inni Oromoo ta'eef cinaa dhaabbatan. Si galee uummanni keenya gaafiin isaa dhugaadha. Fadhu sirnicha haa qabaatu. Fadhu sirnicha san qabaatiin olii ittiin haa jiraatu. Gaafiin uummata keenyaa deebi'u qabdi. Namni biyya san keessatti walqixxummaadhaan jiraachuu qabu. Gaafii tokko deebisanii eegaraa boollaa baasanii haaromsanii achi nu kaa'u miti. Eegaraa jaraa hojjetee fi kaa'e ammallee bara eegaraa innaan kabiraa dhufu jira. Kabiraa dhufu jira qommanni dhaga'een Hayila Sillaasee qofatti muuziyeemiin addaa beekama mangistii keessaa ijaaree fi eebbisiisuudhaaf dhumarra jira. Amma. Oduu haaree makiinaa isaati wajjin abbaa makiinaa biyya nagee jaamee muuziyeemiin haaraa si galee. Numan ta'iniif malee paarkii keessatti ol kaasee oofuudhaaf tuqumaa bara. Jaaramee fi waa hundi xumuramee jira. Eebbisa isaa walumaan dhageenyaa walumaan harkuutee nyaasi waan isaan nutti nasiin baala. Taangalee kunis ni jira. Waan ajaa'ibaati. Kabiraa ekeraa qilleensatti fufee maallaqa biliyeena meeqaan tolchaa jennuuf san waan hin tolcheef isaa beeku. Garuu gaafii saba sanii god Oromoo ta'u maaliif xiqqollee taatu maaliif irraa sharafuu dhabee maaltu isatti ulfaata yoo ta'u Oromoo godhe maaltu isa ta'a mooqiyaamaaf balaa itti bu'ama balaa samii itti bu'a. Riiferendamii gaggeessan saba Sidaamaatiif murtaa'e naannoo dimokiraasii. Kana Oromoo ta'u gaafiin maaliif deebi'u? Gaafiin Oromoon gaafatte gaafii uummata Sidaamaatirraan addaati. Adda dhugaadha. Gaafiin Oromoon gaafatte gaafii uummata Sidaamaa adda. Garuu ammoo gaafii keenya dursa gaafatamee ture. Asirratti si galee gaafa san dhugaadha jechaa turanii ilmaan abbaa gadaa jechaan itti turan ture. Hedduu faarsine nutti namni faarulee dachii balleessine. Dhukkeerraa qaba. Haa ta'u garuu obbolummaan waan sanarratti mormii kaasee ture. Yeroo sanitti. Gaafiin uummata keenyaa walitti baquudhaan hin deebitu. Yeroon isaan geenye silaatee illee amma tokko hin qabu jechaa ture. Yeroo san mormii agarsiifate. Si galee agarsiifatee sagaleen inni biyyooree kanilleen waa'ee kanaa wal qabattee haasa'u jechuudha. Hanga nam tokko ga'utti anis ichuma keessa taa'eetiin qabsoo itti fufaasan yoo ture. Obbolummaan amma asirratti akka mataa kiyyattee ani dhugaa qaba haa jennuusi dhugaadha yeroo sanitti dhugaa qaba. Amma immoo dhugaa isa biraan agarra. Maaliif uummata hojii hojjechuu jira. Hojii isaa sirnaan gaggeessee dalagaa jira. Egalee bilisiginnaa miti jechuun danda'e. Hojii isaa sirnaan gaggeessee hojjetee bobba'ee galaa jira. Karaa sirreetiin jechuudha. Adeemsa isaaniitiif ilaalcha isaanii fudhatee jira. Yoo kan isaan taane taate yoo kanaan dura daawwiidhaaf deemee ture. Ameerikaa yeroo gaafii Ameerikaa hojii
Ameerikaa deemee ture sanitti maa dhiisee hin deemin. Yeroo gadhiisee maan deemin waan isaan ta'anitti waan isa dirqama jira. Fadhinnaan isaatiin hojjechaa jira. Innis waan isaan irraa adda ta'e hin qabu jechuudha. Akka mataa fi jira. Kanaafuu isaan jarri lamaan tokkuma haa godhe. Jarri lameen tokkuma. Dhokattuun bolommaa ture isa akka isa hin baafne. Hin baafne. Isa baafne taate sagaleen inni biyyoodhaaf kan naa ture san. Gaafa daawwataaf Ameerikaa dhaqu san. Jechuun Ameerikaa bira dhaqee jira. Iddoo innis yeroo sanitti makalaakaa ministeeriidhaan lamaan ittiin dalagu ture. Egaa wal qunnamee ture warreen Ameerikaatti wajjin jechuun warreen makalaakaa ministeerii Ameerikaatti wajjin wal qunnamanii turan. Yeroo san keessatti maa dhaqee biyya san golgottummaan gaafatiin gadhiiseetiin jira jee. Dirqama qaba. Yoo hojii ture hin ta'in dirqama qaba. Taateetuma biyya baafatee ture. Biyya baafatee ture deemuu qaba ture. Kuni innis najisa irraan fagaanne salaatan jette Oromoon. Innis irraan fagaanne jira wajjin hojjechaatuma jiranii sagalee dho'ifateetuma hojjetaa jira. Walumaatti hidheeti walitti tokko jechuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu gaaffii uummata Oromoo ammallee waan deebisanii miti jedhamu. Adeemsa amma isaan deemaa jiran waan deebisanii miti. Akkuma biyyi jeetti kan biraa ijaaruurra kan jirruuf dhiifama goone hojjechuudha jedhe. Abiyyi jijjiiree jira sammuu uummata warra achi keessa jiru sabboontoota Oromoo warreen bilisiginnaa san keessa jirullee jijjiiree jira sammuu fudhatanii jiranii har'a dhaaba san keessatti waa'ee nafxanyaan dubbatan. Kanaan dura gaafa ayyaana irreechaa Finfinnee irra kabajamu lafa abbaa keessatti waggaa 150 kan gurguramtan nafxanyaa injifattanii asirratti ayyaaneffachuu keessaniif jee dubbatee ture Shimallis. Yeroo san komiin ka'aa ture beekama gisii keessa waajjira guddicha muummicha ministeeraa keessa ni jirra. Sigale qaamni nafxanyaa kan jiru sanatti gaafatama uummata keenyaa kan dhume san sila gaafachuu qabu dhaloonni amma. Sigale galatama. Kana waan ta'eef jarri jaruma. Kanaafuu isaan waan adda bahan hin qabanii jarri kaanis sirna san fudhatanii fi hojjechaa jiranii kan taanes adeemsa isaan jiran sanii tattaaffii godhaa dhaabicha tarkaanfii fudhannee tarkaanfii barbaachisaatiin fudhannee jechuudhaan kantiiboota magaalaarra jiru seerii isaan jala jirtu sigale kaadiriiwwan isaanii kan ajaja isaanii fudhatin tokko tokkos hidha galchaa qulqulleessaa jiraniif keessaa. Waan kana ta'eef adeemsi amma isaan irra jiran kun haala kanaan lafa istiraateejii isaanii bulchiinsa isaanii lafa qabsiisanii oofuun ulfaata. Yoo hanga uummata kana ofitti bunnee yookiin uummata kana akkam jala deeman goona jaan gattaanii uummata bareechisanii sagalee uummataa dhaggeeffatanii gaafii uummanni gaafate san qixa sirriitiin boombiin ittiin buutu samiirraa balaan ittiin buutu jirtu qixa sirriitiin ta'anii mootummaa isaa furuu qaba. Furmaanni jiru tokkichaa kana qofa. Kan lama daraati paartiilee siyaasaa hiite nama ajjeefte kan biyyaa baafte hammaneedhaa guutte sagaleen addunyaa laalaatu jira maal keessa akka jiru namni immoo hordofachaa sigale niitoorkiin buruudhaan waan tokko tokko buruudhaan furmaan dhufu hin jiru lubbuu nama balleessuun furmaan dhufu waan jenneef kanaaf mootummaan san yoo gattaa'ee sagalee uummataa dhaggeeffatee sirna uummanni barbaadu san haala uummanni keenya barbaadu san taa'ee irraa dhaggeeffatee hojjetee gaafii uummata keenyaa deebisee qofa furmaan jiru hidhamtoota siyaasaa hiikee warreen hidhaman hunda hiikee gattaa'ee sagalee uummataa dhaggeeffatee sagalee uummataa jala deemee of filmaata dhaggeeffate qofa furmaanni dhufu. Kana achi furmaanni dhufu hin jiru haala amma deemu jiru kanaani wal gaggalaafata taatee furmaanni dhufu hin jiru. Innis haaluma kanaatti fufa karoonaanis haaluma kanaan uummata keenya fixaa deema. Innis karoonaa lammaffaa ta'etu uummata fixaa deema. Waddu guguutaatii walitti gaafanii waatiin biyyattii rakkoo guddaa keessa galtee jiru. Biltiginnaaf kana dhaamtaa jechuudha. Biltiginnaadhaaf kana jira. Kanaan dhaama. Yoo barbaachisaa ta'e uummata keessan dhaggeeffadha. Hidhamtoota siyaasaa hiiku, qeeroowwan hiiku, manguddoowwan keenya, abboottiiwwan amantaa warreen rakkoorra keessa hunda hiikanii dhiifama godhanii fi uummata keenya gatta'anii mari'achiisuu qofa. Furmaan dhufu. Okay, mee gara dhumaatti deemaa jirra. Dhumarratti mee anaafisiis dabalatee qeeroo fi qarree keenyaaf yaadni ati dabalataan ibsitu yoo jiraate. Qeeroon keenya duwwaadha. Maal akka ta'u qabnu? Qeeroo jechuun abdii biyyaati. Akkuma manguddoon jettutti abbaan biyyaa daldala jedhama. Akkasuma qeeroo jechuun dargaggeessa mala fa'aa jiru waan humna oomishu humna oomishaati. Sigalee uummata kana dargaggoo kana dargaggoon keenya haqa isaa falmachuu jira. Haqa dhabeeti hararra yaa'ee xiitii diinatti barbaadu. Har'a kan eenyu ajjeesu eenyu? Isaan hojjeesaa jira warra qaamni biraa haala dhufee ajjeesu jiru hin jiru. Sigalee hiriira beekanaas
akka waan balleessinuu cinaa dhaabbatanii kan eegamu taate lubbuu namaatti simbatu qabeenyi simbata. Sigale. Silaa ta'e nagaa biyya kanaa guddina dhiisiitii waa'ee siyaasaatii fi waa'ee diinagdeetii fi kanaas keessaanuu addunyaan nun beektu jedha sigale. Haalli immoo deemaa jiru kun ajjeese. Du'a barsiisiidha malee furmaanni biraa hin jiru. Kana waan ta'eef qeerroon keenya ifa eeggatee tokkummaadhaan wal jabeessee wal jaaree biyya isaa eeggachuu qaba. Kallattuu hundaa'u fira rafuun qabu. Bakka jiru hundaa'u hundinuu faa tokko taanee wal jabeeffachuu qaba. Tokko nu godhuu qaba. Maqaa amantiitiin illee akka addunuu qoqqoonu. Kutaan illee akka addunuu qoqqoonu. Si galee? Amma maqaa amantiitiin deemaa jiran. Maqaa amantiitiin adda fuudhaaf deemaa jiran. Maqaa amantii tanaan illee akka nu qoqqoonnee wal qabannee tokko taanee kan musliimaa kan kiristaanaa waaqeffata. Nuti bar oo tokkichaa kana laata. Kanaan nuuf Kanaa ol bar. Oo jechuun gartuu dhiigaa keessatti illee oon kun hundaaf kana si galee. Nuti nama hundaafuu ni kanneen afaan toloole. Si galee? Ammoo tolan barbaanes diina ta'utti waan beeknuuf akkas qeerroo keenya jabeessinee qarreetiif jabeessinee biyya keenya gaachina taanee eeggachuu qaba. Wanni hin dhaamu guddaan kanuma namni biyya fi eeggate si galee bilisummaadhaafis waa hundaafuu qophiidha jechuudha. Yartuun sin dhaamtu. Waan ta'eef karaan isin sumaanuu kanaan dhaamaa fi nagannaa tura galata. Bishaan biyyattiya, bishaan biyya koo, bishaan biyyattiya, haramaya, haramaya.